Akkam jirtu naguma har'ammoo mee akkuma beektan harmi daa'imman hedduun dhalatanii ji'a tokko jalqabaa keessatti harmi isaanii lamaan amala ta'uu qaba. Mee waa'ee kanarratti barnootaan isinii qabadhee jira. Akka ammaatti na hordofa akkasumas gara barnoota tokkotti hin deemin dura warri kanaan dura chaanalii kana sabiskiraayib hin godhin akka barnoonni kun dura isin gahuufis haa ta'u akka amlee godhee barnoota haaraa yeroo isin hojjedhu chaanalii kana sabiskiraayib godha akkasumas laayik godha. Amma kallattumaan gara barnootaatti darba. Waa'ee dhiita'uu harma daa'immanii reefuu dhalatanii mangalitti hordofaa. Harmi daa'imman reefuu dhalatanii yeroo hedduu giddu galeessaan santimeetira tokko qofa bal'ata. Akkasumas xiqqooma ishee kan ol ka'uudha malee baay'ee kan guddatu jechuudha. Santimeetira tokko yoo maksimam yoo guddate santimeetira 2 ga'a jechuudha. Haa ta'u malee daa'imman persentaa 70 ta'an biratti torban lamaan jalqabaa amala dhiita'uu fi amala guddachuu agarsiisuu danda'a. Daa'imman 10 keessa daa'imman 7 biratti santimeetira tokko kana darbee amala dhiita'uun guddachuu qaba jechuudha. Kanneen kana keessaa immoo persentaa 20 kan ta'an dhangala'aa adii ta'e kan aannan fakkaatu yeroo qaban ba'uu danda'a jechuudha. Dhiita'uu irra darbee yeroo harma sana qabnu wanti adii ta'e kan aannan fakkaatu gad ba'uu danda'a. Kuni kan deemsa guddinaa keessatti mul'atudha. Deemsa guddina daa'immanii keessatti kana maaltu fida jennee yoo ilaalle yeroo ulfaa hanga hormoonii istiroojiinii jedhamu qaama haadhaa keessa kan heddummatu waan ta'eef karaa hiddan dhuuraa gara daa'imaatti darba hormooniin kun. Haadholiin ulfaa hormoonii istiroojiinii hedduu qabu. Hormoonii istiroojiinii kun immoo karaa hiddan dhuuraa karaa pilaasentaa haadha daa'imatti darba. Kanaaf qaama daa'immanii keessas hedduudha jechuudha. Yeroo daa'imni dhalatu immoo maal ta'a wanti kuni yeroo daa'imni dhalatu hormooniin haadharraa daa'imatti darbaa ture kun hin dhaabata. Maaliif hiddan dhuuraa waan cite haadharraa daa'imatti hin darbu. Kanaaf hanga hormoonii kana qaama daa'imaa keessa hir'achuu jalqaba jechuudha. Yeroo hanga hormoonii kana qaama daa'imaa keessa hir'achuutti ka'ummoo xannachi pituutaarii hormoonii piroolaaktiin jedhamu akka oomishamu taasisa. Hormooniin piroolaaktiin kun immoo maal godhaa? Harmi daa'immanii akka inni aannan oomishu taasisa. Kanaaf maal ta'a? Sababa hormooniin istiroojiin jedhamu qaama daa'imaa keessaa dhumaa deemuuf akkasumas dhumaatiin hormoonii istiroojiinii kun immoo oomishama hormoonii piroolaaktiin fida. Oomishama hormoonii piroolaaktiin kun immoo harmi isaanii akka inni aannan oomishu taasisa jechuudha. Egaa kanaafuu harmi daa'immanii naannoo guyyaa 3 booda istiroojiin qaama isaanii keessa waan dhumaa deemuuf aannan oomishuun aannan sun immoo harma daa'immanii keessa guutuun hin dhiitaa jechuudha. Harmi sun yookaan hin dhiitaa jechuudha. Kun dhiita'uun kun immoo akka wanti kun harmi isaanii kun gurguddatee mul'atuuf taasisa jechuudha. Gurguddatee mul'achuu tun ta'in aannan oomishame kun harma gurguddatee kana yeroo gad qabnu yeroo walitti qabnu amala wanta adii wanta aannan fakkaatu akka ba'u taasisuu qaba jechuudha. Wanti kun hedduun isaa jechuunis persentaan 80 kan ta'u umurii 7 booda yeroo hangi hormoonii istiroojiinii fi piroolaaktinii qaama keessaa dhumataa deemu ofuma isaa deebi'ee dhiisa. Kanaaf hedduun isaa wanti kun beenaayin waan ta'eef afaan Ingiliffaan beenaayin neonatal breast hypertrophy jedhama. Beenaayinidha. Wanta yaala barbaadu miti. Hormooniin haadharra daa'imatti darbaa ture yeroo qaama keessaa badaa deemu dhiita'uun kunis deebi'ee dhiisaa deema jechuudha. Kanaafuu hanga torbee 2 torbee 3tti wanti kun ofuma isaa deebi'ee dhiisa. Haa ta'u malee rakkoon jiru maadha? Daa'imman muraasa biratti aannan kuni bakka baakteeriyaan itti guddatu ta'uun akka harmi isaanii madaa'uu fi bakka mijeessa jechuudha. Aannan kuufamee jiru kun tariitii darbee bakka baakteeriyaan itti guddatu ta'ee harmi isaanii sun akka inni malaa godhatu akka inni infekshinii godhatu taasisuu danda'a. Haa ta'u malee kun daa'imman muraasa birattidha. Daa'imman hedduun harmi sun ni ta'a ofuma isaa torban 2 torban 3 gidduutti ofuma isaa deebi'ee bada. Haa ta'u malee daa'imman muraasa biratti harmi ta'e kun aannan achi keessa jiru kun bakka baakteeriyaan itti guddatu ta'ee amala infekshinii godhachuu malaa kuusuu godhachuu danda'a daa'imman muraasa biratti. Kun amma harmi daa'ima kana gamaa gamanaan hiitee jira. Maaliif hiitee kuni aannantu keessa guutee jira. Aannan kun eessaa dhufe?
hormooniin istiroojiinii haadha daa'imatti darbaa ture waan qaama keessa dhumaa dhufeef piroolaaktiin oomishame akka aannan isaanii harma oomishamu taasisa jechuudha. Daa'imni kunis akkasuma. Haa ta'u malee kun hedduun isaa ofuma isaa deebi'ee bada. Kanaaf wanti kun waan maatii yaaddessu miti jechuudha. Garuu wanta maatiin gochuu qaban jiru. Akka maal godhu maatiin hedduun wanta kana sukkuumu. Wanti kun sukkuumuun maal godhaa? Akka aannan sun jalaan oomishamaa deemudha. Aannan sun akka haaraatti oomishamaa deema. Yeroo keessaa ilmaa deemu, yeroo keessaa sukkumaa deemu, aannan haaraan oomishamaa hin guuta jechuudha. Guutaa dabalaa dhufa. Wanti kun akka ofiisaa deebiin banne ta'a jechuudha. Kanaaf harma akkasii tuquun sukkuumuun aannan keessa jiru sana malaadha waan biraa dhadhanii keessaa ilmuun sirrii miti jechuudha. Inni kun immoo isa madaa'edha jechuudha. Amma akkuma argitan asitti suuraa jalqabaa kanarratti diimateera naannoon harma sanaa akkasumas immoo harma tokko qofaatti diimatee jira. Inni noormaaliin sun inni noormaalii dhufu suni harma lamaanti wal duukaa dhufaa hin diimatu immoo dhiitee jiraan hin diimatu. Yeroo infekshinii godhatu kun maal ta'a akkuma suuraa irra jiru kana hin diimata naannoon sun diimachuu qofatu hin ta'in hin ho'a bakka sana yoo tuqne hin ho'a yoo tuqne baay'ee dhukkuba baay'ee boo'u akkasumas immoo yoo turaa dhufe malaa kuusuu danda'a jechuudha. Kuni daa'imman muraasa biratti mul'ata. Inni kun dhibeedha. Inni kun rakkoodha. Mana yaalaa geessuun barbaachisaadha. Qoricha barbaada malaa sanas keessaa baasuu barbaada waan ta'eef yeroo akkas ta'u mana yaalaa geessuun barbaachisaadha. Garuu inni jalqabaa suni rakkoon qabuuf masaa bada. Kanaaf ani suura kana lamaan fidee akka garaagarummaa isaa bartaniifidha. Inni kun warri kun lamaan kan yaala barbaadanidha jechuudha. Mee amma immoo wanta maatiin gochuu qaban irratti yoo qabxii gabaabaa kaase harma sana sukkuumuu fi aannan keessa jiru elmuun akka dabalataan harmi sun aannan oomishuu fi akka dhiitaa adeemu waan taasisuuf kun immoo maal godha caalmaatti wanti kana akkatti cimu waan taasisuuf harma sana tuttuquu hin qabnu susukkuumuu hin qabnu aannan keessa jiru kanas elmuu hin qabnu jechuudha. Yoo tuttuqaa deemne elmaa deemne wanti sun dabalataan guutaa dhufa. Ji'a tokko ji'a lamatti baduu dhiisuu danda'a. Dabalataanis immoo akka wanti sun madaa'u taasisa akka inni infekshinii godhatu taasisa jechuudha. Kanaaf tuttuquu hin qabnu. Kun maatii hedduu biratti kan baramedha. Tuttuquun keessaa aannan sana elmuun sukkuumuun jechuudha. Kun gaarii miti jechuudha. Akkasumas immoo tarii yoo naannoon sun diimatee jiraate akkuma amma argaa turre naannoon sun kan diimatee jiraate yeroo tuqan hedduu kan dhukkubu yoo ta'e ho'inni qaamaa yoo dabale yookaan fiiver yookaan tukkusaatii godhatan jechuudha. Akkasumas immoo harmi tokko qofaa yoo ta'e inni nagaan kun inni rakkoo hin qabne kun harma lamaadha. Harmi tokko qofaan yoo ta'e kunis sirrii miti. Akkasumas hanga ji'a tokko ji'a lamaatti wanti kun deebi'ee hin badu taanaan mana yaalaa geessuun yaala barbaachisu akka argatan taasisuu ni danda'ama. Haa ta'u malee hedduun isaa kan ofuma isaa deebi'ee badudha. Yeroo kennuu qofa gaafata, tuttuquu dhiisuu qofa gaafata, aannan keessa jiru keessaa elmuu dhiisuu qofa gaafata jechuudha. Chaanaalii kana sabiskiraayibii fi laayikii gochuun na hordofaa ulfaadhaa galatoomaa.